Wantoota 5 dirqama eeguu qabdu. Ashama akkam nagaa jirtu yoobsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti na waliin ta'uu dandeessu. Sidhamuu nama biraa maaloo awwaalma kana dhaga'uun barbaadu miti. Dhiirri tokko guutee jiru. Maal? Dhaabadhee dimoo du'e akka hin qotanii morma ishii micciireen alla jatti ishee darba. Wossan ture kana booda boqoo ol qabattee nun ilaala. Ija koo morma saddeessan cimees nama. Walanya tumal tunuribe, walanya tumal. Wantoota 5 nuti dirqama eeguu qabnu keessaa tokko mul'ata kee. Mul'ata si keessa jiru nama kamittiyyuu hin himin. Sababni isaa namoonni hedduun dukkanaan guutamee waan jiruuf yookiin fuuldurri isaanii dukkanaan guutamee waan jiruuf mul'ata kee akka isaan dukkana ofii isaanii keessa jiranitti akka isaan sin daballeef mul'ata kee hanga ifa baastee argisiistutti namootaaf hin ibsin. 2. Waa'ee jaalallee kee. Waa'ee jaalallee kee dhiiraa yookiin dubara kan baay'ee jaallattu yoo ta'e waa'ee nama sanaa karaa kamiiniyyuu namoota jaallattuuf yookiin hiriyoota kee kamiifiyyuu siif nama sanarraa kan hafe icciitii si gidduu jiruu fi ishee gidduu jiruus ta'e namoota jaallattu kam gidduuyyuu icciitii kee nama kan biraatti dabarsitee yoo himte guyyaa sanaa kaasee wantoota ati hin beennee fi wantoota ati hin ta'iin yookiin taatee hin argamne gidduu keetti uumuutiin walitti dhufeenya ati bareedaa qabdu sana gara bal'isaatti yookiin busheessutti si jalaa geessa jechuudha. Beeksa kana booddee walitti deebina. Anaan kan nade sidhamuu nama biraa maaloo awwaalma kana dhaga'uun barbaadu miti. Dhiirri tokko guutee jiru. Maal? Dhaabadhee dimoo du'e akka hin qotanii morma ishii micciireen alla jatti ishee darba. Wossan ture kana booda boqoo ol qabattee nun ilaala. Ija koo morma saddeessan cimees nama. Walanya tumal tunuribe, walanya tumal. Sadii galii kee guyyaa torbee fi ji'a akkasuma waggaa nama kamittiyyuu hin himin. Sababni isaa galii kee guyyaa torbanii fi ji'a yoo namoota naannoo kee jiranitti himaa deemta yoo ta'e akkaataa itti ati galii argatte sana gufachiisuu fi sirkaa balleessuuf kan fiigan ni baay'atu waan ta'eef guyyaa sanaa kaastee galiiwwan argachaa jirtu sana akkaataa ati dhabduu fi akkaataa ati gufattu si taasisa waan ta'eef nama kamittiyyuu galii guyyaa kee fi ji'a kee torbee kee nama kamiifiyyuu hin ibsiin. Haala ati ittiin argattu yookiin akkaataa kamiin akka galiin kee guddatu irratti dhoksaadhaan yookiin icciitiidhaan hojjechuu qabdaan alatti namootaaf yoo ibsite icciitii kee sana baasuutiin yookiin immoo galii kee sanarraa fuuldura dhaabbachuutiin gufuu sitti ta'anii akka sin dogoggorsineef jechuudha. Inni arfaffaan adeemsa kee borii yookiin sochii guyyaa borii taasistu nama kamiifiyyuu hin ibsiin. Sababni isaa
adeemsa kee borii namootaaf yoo inni ibsita ta'e dursee wanta ati karoorsite sana sirkaa bisheessuudhaaf dura kee dhaabbatee yookiin karoora ati hin beekne fuuldura kee kaa'utiin boriin kee akka inni dukkanaa'uu fi akka inni rakkoodhaan guutamu taasisuu danda'a. Inni dhumaa fi inni shanaffaa waa'ee maatii kee eenyuttiyyuu hin himin yookiin icciitii maatii kee keessa jiru yookiin rakkina yookiin bal'inaa fi kanneen kana fakkaatan maatii kee baastee namoota kamiifiyyuu hin hiriin. Sababni isaa namni kamiyyuu maatii kee irra siif hin caalu waan ta'eef maatiin kee dursa bakka jireenya kee galma kee jalqabaa fi bu'uura maatii kee keessa jiraattu waan ta'eef yoomiyyuu rakkattes bal'attes icciitiin maatii kee kan kee fi kan maatii kee qofa waan ta'eef nama kamiifiyyuu hin ibsin. Wantoonni shanan kun warreen icciitiin namni kamiyyuu eeguu qabudha. Tokkoffaadhaa kaasee irra yeroo hin deebi'u tokkoffaan mul'ata kee, lama waa'ee jaalallee kee yookiin nama jaallattu, sadii galii kee guyyaa, torbee, ji'aa fi waggaa namaaf hin ibsiin, afur adeemsa kee borii yookiin sochii deemsa kee bor taasistu namootaaf hin ibsiin, shan waa'ee maatii kee yookiin icciitii maatii kee namoota kamiifiyyuu hin hiriin yookiin hin ibsiin. Hanga ammaatti kan dhaggeeffattan yoo isinitti tole yoobsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuudhaan na hordofuu ni dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa deebana. Anaan kennade sidhamuu nama biraadha. Maaloo awwaalma kana dhaga'uun barbaadu miti. Dhiirri otoo guutee jiru. Maal? Dhaabadhee dimoo du'ee. Akan dan qotani morma ishii micciiree alla yakka ishee darba. Wossan ture kana booda boqoo ol qabattee nun ilaala. Ija koo morma saddeessan cimees nama. Walanya tu mal tu nuribe, walanya